Congrats Devi. Gaarii sifaatamu kashtu shumme mudatti Oromoo qaali sabboontu Dubbisi kun maal jedha dubbisi? Kottu si dubbisa. Congratulations dubbiyyee qulqulluu namaa. Imala gaarii sifaatamu kan guddina kan ittiin nama gargaartu sifaatamu siin jedha. Akka na boonsitu akka na laddee jijjiiramtu abdii qabaa bareedaa maddee keekii si mura. Kophaan jira kottu abdii waliin. Kuni kan guddinaati, kan jijjiiramaa, kan nama kaameramaan irra fataa irra qabeessu. Seeraan. Ergaa dabarfadhu abdii illee waan dabarfattu jiraatte. Mucayyoo fakkeenya nama baay'ee taatu siigalee. Hinaaftuun isii mataa gadaa qabattu nama jijjiiramaa. Nama of jijjiiree maatii of jijjiiree fakkeenya shamara baay'ee akka taatu abdiin si qaba jabaadhu obboleettiitti kan birree maartus jabeessii dalagaa kan keetis fookasii itti godhii siin jedhaa dhaamsi obbolummaa si dhaamu warroota na bira dhaabattanii ishee irratti na gargaaraa tuttan waan tokko baay'een keessan asumaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada itti aansii immoo walumaa qabaadhaan wan isinii dhaamu barbaadu just nama tokkoof yoo wanta wahii gochuu yookaaniif yaada akkas qabaatan namaaf jecha osoo hin taane rabbiif jecha wal haa gargaarru wal bira haa dhaabannu wal haa guddisnu mucayyoon tun immoo fakkeenya moodeelaa fakkeenya shamara baay'ee akka taatu abdiin qabaa wal jajjabeessuu amala haa godhannu siin jedha abdii atis hanga baay'ee nafaana xaaraa turtee biyyaa as kaastee hanga ammaatti waan dabarfattu yoo jiraate dabarfadhu waan achirraaf immoo isiin bakka galmaa haageettu bakka yaadde haageettu yeroo sanitti waan dubbadhu qabaa amma isiinis karaadha jirti yeroo gammachuu faana qoodamu barbaadeeti waan achirraa yeroo biraaf nama yaada keenya kana deeggaree kan ga'u abdiin tole hundi keessatti waan kana kophaa hin goone nama gargaaree jira. Kophaa kennan goone kanaafuu warroonni bira dhaabatanii yaada keenya hubatan hedduu galatoomaa. Deemaa jirti hawaasni yookaan mana gosa deemaa jirtu koi wanta nyaatamu. Asuma rabbii caalaa gaarii imala gaarii agartee xiyyaara gaarii rabbiin qilleensa irraa si haafuusu immoo wal bira jira waan isa yommuu dalagaan kennaaf ta'isi. Lubbuyyee. Gimash. Wallahi billahi gimash. Walaa qaban. Boom yatti maal taasisa inu taaltii bar. Walaa qaban. Nah maqaa isiitti naa nyaannu. Kot. Walaa qaban jedhee nabdi. Sila maaluma gada boolu kun jedhaan. Maa hin dhiifne ati biloo gootu bilbila Lubbuyyee keekisii kennaa eegisi gurra jedheeti. Nadheessaa jirti. Ni kun jirta dhaashi. Wanni Akkanuma kotte. walaa qaban. Waaw baay'ee das nama jira qophiin keessa wallaahi galatooma baay'ee tokko. Baay'ee gammanne. Lubbuyyeen na wallaallee akkam. Maal eettira isii akkam taatu? Barin fiidii mucattiin kaanii bira jiraatu dhaattuun beeku beekta. Akkanatti yaa. Wayyee dumashkaali. Congratulations. Dimash. Way. Narraa bareedee. Sirriitti mi'a jidee. Mucattiin ol taaltee yoo guutuu mul'isan. Ajandaa qabdaa? Ani guyyaa nagaraa fi dumaashi guyyaa dhugaa. Eerpoortii keessa dhaabattee illee natti hartee amma ajandaa kaaftee dumaashii 50 narra yaamta. Walaa qaban. Ishee Lubbuyyee kiyya. Wayyee. Kinaafa wayii. Kinaaf ta'e. Wallaahi. Har'a guyyaa dumaashii yaamani yaa. Lubbu bashashakkee. Wayyee lubbu bashashakkee. Bashashakkee maal qofa? Maal beekaa? Lubbuyyee. Ayi danda'e kaamaa gootare. Hoo. Oomii as jedhu. Keekii si muran galatoo maalleedhi galateeffatu. Achi deebi maal? Lubbuyyeen. Murattaa? Muratti. As jedhame.
Nama bira Haala jira. faltiin itti gabe. Oh. Lubbuyyee. Wayye. Lubbu bishaaniyyee. Wayye lubbu jaarkaniye. Airport keessatti lemma. Kootu fi kootu. Kootu. Dubai agarsiisa. Gamma- Wallahi adii walaa qaban. Lubbuyyee. Dhaamsa dhaamadhu warra Dubaay. Ijoollee Dubaay. Akka sirraa fayyadaman. Akka dhufanii si jajjabeessan. Ati amma import exportiidha abdiillee dalasiistaa. Nuundu si jala dalagaa qaxaramu deemna. Kanaafuu promotion beeksisa godhadhu asuman. Kanaaf madam Temmo, madam Mariam, madam Mariam. Mariam kan qoricha aadaa. Dumaashii. Walaa dhageenyu. Shanta fudhattee deemtee. Walaadha kennu. Biri goot. As bira kaa'e. Lubbuyyee. Dhagaa jira dhagaa irra. Lubbuyyee. Wayyeen. Garaa bareedee. Wallahi sirraa bareed. Ati xooraa ta'etti jiru bira jiru wallaalu mala jette jiru. Kootu mul'isu qaama guutuu. Qaama guutuu mul'isanii. Eessa deemta? Modeelaan ati maal salphata? Dhabi koo seensifnee deemna. Sulee isa deemu. Lubbuyyee. Eessa deemte yaa Rabbi? Dubai deemerta kanatti argu. Nama biraatiin jenne nama biraatti nu biraa deemee eessa deemte jenneen. Nama biraati. Hin beeyti aboo kana. Lubbuyyee akkeessin jedhe asumaanillee gaa madaamii isii madaam Mariam baay'ee takka galatoomii baay'ee takka galata qabdaa akkasuma namoonni galata keessan afaaniin yookaan maqaa keessan nyaamee ibsuu hin dandeenye ni jirtanii isinis baay'ee takka galatoomaa isiniin jedha kan maqaa kootis hin dubbatinaan jedha waan isii irratti na bira dhaabbataa turtan hundi keessanuu baay'ee galatoomaa moominaa eenyu mucayyoo obboleettii kenna qaalii mucattii Harargee Ameerikaarraa akkasumas warroonni na bira dhaabbattan hundi keessanuu galata isiniin jedha maqaa kiyya waliin dhahinaa jettan hundi keessan naa galatoomaa Sinaa isiniin jedha. filatti xiqqoo isin muuminaallee yaada kennan Abdii. Dumash. Sila dabalaan nuti hin qabu. Aboo har'aan maaltu si bilbila qoy har'a guyyaa bilbilaatii miti. Har'i guyyaatti tasnaannaani. Saa meeqa seente ati keessi akka irra tarre. Sa'a lama seente. Warri Dubaay warri Ani naata qabbatu beekan dubbiyee akkanatti lakkoofsa tokko birreessa ol isin galcha. Eegaa kana waftaan gamaalitti. Oo qabe. Ana waftaan. Ammooti nama bal'isinaa. Moodii isin balleessina. Moodii eeggatti moodiin balleessina. Masha Allah, Masha Allah. Kun kalee bitamee fannu. Wallahi. Akka gadii si alaalu jennaan maal iddeeti? Meeqa isa kisi laala? Meeqa isa kisi maashee si laala? Mee haga gadii si laallaa maali? Har'i guyyaa gammachuu keeti. Meeshaa xanke. Si nyaate Maammadoon Dubaay ana haa nyaatu ana haa nyaatu. Pizzaa. Maammadoon Dubaay. Wallahi. Afaan akka. Waan akka bakka. Kinaaf Paris. Maammadoon baay'ata Dubaay. Lubbuyyee. Wayyee. Ina afaan na guutte amma kakaraati miti. Kinaafaa jira Maammadoon Dubaay namni kayri ina baaramti inshallah. Ina baaramti. Ni dorgiin qaqqabu. Akka Maammadoon Dubaay sirraa haa qabu Lubbuyyee. Lubbuyyee. Rabbi Maammadoon Dubaay sirraa haa qabu. Maal jettee? Maammadoon Dubaay Rabbi sirraa haa qabu. Amiin. Akkana Akka dhuunfanii naraa bareedee siin jedha. Akka malee sirraa bareede mee ajisi? Ila lafa dhooyite. Filmee fil. Kot. Abdii walaa. Badaaluun ija lukacha baakee oolu taalti yoo guutuu mul'isan. Maa caamaa kamii uffatte maa kutar direemdi? Wallaahi hin beeku dinqata luunni milkaanii fannaa toortu. Illee wallaahi galata guddaa galata guddaa Sa'aatiin illee gahee yookaan seera. qaalii dirqama kee bahattee obboleessa kiyya qaalii ismaartii mucaa ijoolleen akkasumaan asiin beeksisa ijoolleen biyyoota ormaa kamirraa galtan abdii konneekti godhaanii firii diliivarii warri barbaadan baay'ee galatoomii obboleessa kiyya qaalii waan ani jedhe qaalii kiyya naa guuttee osoo sa'aatii fi sekendii hin dabarsin waan hunda galmaan naa gahuu keetiif mucayyoo gammachiisuu keetiif baay'ee takka galatoomii Dalagaa biyyaa. Qoy duma shi. Aamin biroo rakkoo hin qabu maal. Nadagay duma shi. Nadagay Sa'aatiin deemaa jira. Sa'aatiin deemaa jira. Kalaas sa'aatiin deemaa jira. Nadagay duma shi. Sa'aatiin deemee dhagaye.
isinillee dhaggeeffadhaa warri Dubaay jirtanillee bakka jirtanillee bakki lubbiyyeen deemaa jirtu Dr. Mariam bira deemti. Dr. Mariam jechuun mana qorichaa aadaa qabdi, waa hunda qabdi. Kanaaf dalagaan teenna anaa fi lubbiyyeen qirincaafi kenna tokko. Maal dalayna mana qorichaa aadaa kan zayita rifeensaa, kan dabbaa, kan abboodhaa irratti diimaa. Gannan maa ziqisu kan borcii balleessu, kan dabbaa baasu. Bakka walumaa gala lubbiyyeen doktora jechuudha. Okey? Kanaafuu asumaa Nama kana ni beekta? wala qaban. Maal haasawti dhagee? Yaada qabdu makamu. Sila amma gammachuu jirra yaada guyyaa biraa dabarsina yoo walii fannoo. Nama ba'an maramu. Asli dia cibidi. Bagai kam. Hawaasatti muu fi gammachuu kee agarree jira. Hawaasatti muu. Hawaasni. Hawaasa biraa. Asumaan kastaamarii si baay'isuuf si galee. Si galee? Yaada yoo guyyaa biraa ibsannee ho'i. Bakka dhugaa'een nuti derti. Gammachuun kana. Ummata aimi, ummata. Hai abba. Allahu Akbar. Bada wala jeesan asit. Kot tees dentaa. Adillee yaani dargaa bade. Kamne wallahi kamne wallahi. Maa yaada nama qabdu? Dumaashin. Abdi. Nagaadhaan yoo qarraa baanaan seenta. Sa'aatiin isaallee itti ga'e amma guyyaa sa'aatiin isillee. Fata. Wayyee bro. Lubbiyyee. Bakka wallahi atillee baay'ee tokko galatoomii. Lubbu bashashaqee. Baay'ee naa Anis dhimmaati bahi naan jettee bahee kinoo asiin ga'ee jira amma seenu. Wallahi Ga'ee jira. galanni kee jaartii ismaartii akka teetii rabbi sitti haa qabu. Jaartii. Ulalaal abdi. Abdi. Nama si dubbis. Hey Fileemar, dirtaa qashti. Arafaati asuma namni haasa'u jidduun nonni itti beektaa guutuu isin mul'isu. Harkishin mul'istee duraatti qabda. Deemin gatini. Bakka amma sa'aatiin deemaa jira isin illee nu dhaggeeffataan jirtu warra Dubaay dhaamsa dhaamii fi dalagaa jirtu maana. Silkiin illee biisiidhaa kootu. Lubbiyyeen doktora. Mariyaam as jala jirtaa mee? Mee Maryam fidi mee. Mariyaam as jala jirtaa mee yoo seensisi mee achi. Waa'ee Mee dhimma dabbil bannaati. itti bilbile mee? Maa hin jirtu as jala hin jirtu Mariyaam. Mariyaam kaayitee. Mariyaam as jala hin jirtu na fakkaata. Mariyaam yoo jiraatte lakkoofsa tokko tuqi. Oon jiraatin oolii dhaamsa. Ani isinii dhaamsa yoo jiraate abdii nu fayyadee abdiidhaaf dhiisee biikoota dalagaan isaa lamaanii dalagaa wal fakkaatu. Dalagaa wal fakkaatu. Lubbiyyee. Baay baay jedhin. Lubbiyyee. Baay baay jedhin. Bye Taa'in bareeddaa jalaan illee bareeddaa akkas of hin godhiniiti. Mul'ataa sila maatii warree wannoo Dalagaan isii Dr. Mariam biratti wayaa maanno qorichoota aadaa, zayitii, rifeensaa wantoota garaagaraa onlaayin shooppariidha. Isiin seelsmaaniidha kan biyyaa ittiin baateen. Fiizadha. Wallahi golbaadde. Fayyadamuu barbaadan Dubaay keessa. Bahareen. Seenaa jirti bakka seenaa arti anillee deemuufi. Bahareen jira. Mee akkamii haasofnaree rabbi jedhaate. Gocha keessa. Akkuma isin Tana. akkuma isin jechuudha yaada guyyaa kee keessa haa ta'u. Mee. Akkam godhareen. Kishiti achi mul'isi hin deema. Kaameraan dirqama guutuu si mul'isaree wayitaati deema. Beekaa jira. Wallahi dirqama malee waan kanaa miti. Dabba beekti. Bakka adii sarraa akkuma atuu jette guyyaa naga bashannanaatiif ka geggeessaa keetiiti malee boru dubbanna. Yaa bor dubbannaa bakka haaseen toonaa isaatiin deemee jira jedhi. Anillee dhimma wayii qabaa nama karra dhaabateen eegaa jira qaata dawwalanii bakka seenaa jirti. Abdii. Isinis baay'ee tokko galatoomaa isiniin jenna. Abdii. Yaa Waraqatoota hundumaa koppii gootee akka itti kennite. Tartiiba barsiiftee. bakka kaatinatti ergite sadiinuu itti kennee jira. Tama wal agarsiifti ittiin teertaa kaa. Lubbiyyee. Ayyee. Abdii miti maraa akkasuma itti kennii naan jedhe fatiin. Ayyee mucaan bira jiru mucaan bilbiliif siin jedhe. Ka dhufu. Mucaan bilbiliif ka Suni naan dawwalii jedheen naan dawwalle silkiin isaa naa yoom seenu. yoo ammas jiraateef amma bilbiliif yoo bira jiraate. Lubbiyyee. Seenanii. Jechuun akka keessatti hin rakkanne barbaadeeti beektaa? Silas dubbattu. Akkan ta'u saagamu. Hin dubbadha. Dhageesse? Abdii. Lubbiyyee. Wayyee Arafaat. Arafaat arra maqaa kiyya barte kaa guys. Maqaa kiyya barte. Lubbiyyeen araa barete.
Rabbi si faana haa ta'u gaa achi keessatti abdii kanneen siin jedhe nama bira godhiin already achi keessatti akka iltatti wazaagamneef isii galee. Guyyaa sana laaltu. Kinoo itti dawwalamee qoy gurbaasatti. Itti walii fi yoo kaasee waliin haaseenani keessa waliin haaseenani. Silkiin isaan seenu bar. Yaa amma meeteeshinii kana keessaa baanee laayiv irraa gadaa buutu gasti irraa buutu waan tokko tokko asitti itti mul'isee nama deemu wayii du'aa hin laalee. Akkas godhi nama paraasitamoolee sun ta'e nama duraan deebi'ee bira kaa'e bennaa. Yaa asumaan nama wayii ilaallee itti goona. Eeshi akkas godhi bennaa abdi akkam goota beektaa nama wayii kan deemu gamanna jiraami san bira kaa'e akkaataa tartiiba guutuu ittiin. Yaa qoy amma keessaan isinii dawwalame irraa buune. Lubbuyyee. Ayyee kiyyeera na dawwali. Wayya lubbuu. Sirra dawwalaa Lubbuu fayyaa. Maaliif jirta maa seeraan naannaa sa'uusitti? Ishii na laale akkanarraa bareedde na laale lubbuu. Mee. Nama illee kan fattuu reeti namas bira jirti. Waa. Ilama akka na laalta. Kantaa namaan qabdi. Aboo alamni asiin akkana nu laalu jira alama qixxee jira. Sila maala qabatu wala kabani. Jaarsa bira deemaa akka mirkaandaniin Ameerikaa. Inda geeddu alamni nu marsee jira kalaa bichaa miti lafarratti illee ilaala akkana marfamne jira. Bareeda. Dumaashi. Dumaashii qaali. Karaa nagaa. Maaltu si dhaga'e maarroo? Gammachuudha kayaa dumaashii keenya gammachuudha. Wallaahi. Gammachuu addaa jecha. Dumaashii. Mirkaan deebarra dhagaa saasaa tun jirtu. Wayi xiyyaara keessa illee fiiddi. Booda dhabe sun. Ile xiqqoo jennaan akkanuma godhattiisi. Sila nama tokko nama biraa lekka dhungatti nama gabu. Sila abdii miti yoo ta'an ni beektaa? Kanoof. Eessa na beekaa? Laabiyaa kana galaatti. Guys, wallahi isin biraa deemni isin irraa buune bakka. Jetti ajaa'ibaayyu. Bakka baay'ee. Bas bennaa.